Ashamaar gafuun kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya bakkuma jirtutti sinaa qaqqabu jecha. Egaan akkuma beekamu nama jirutu nagaa wal gaafata. Nagaa maal qabnaa miti haa ta'u jechamaa fi nuti amma rakkoo ciccimtuu keessa seennee jirra. Rakkoon tun akkaataan isiin itti furamtu akkam yoo jettan taate amma Hacaaluu dhabne erga dhabne maaliif dhabne akkamitti dhabne waan jedhu furmaanni isaa hagammaan beekamne. Hacaaluun ija ummata Oromooti, sagalee ummata Oromooti. Hacaaluun kennaa addaa Rabbiin ummata Oromooti kenne akka hin taanetti nurraa fudhate. Hacaaluu jechaan takkaa ummanni akka aartistoota Oromoo keessaa wallahi akka Hacaaluu Hundeessaa hin dhalatullee hin argamullee. Xiiqii dhiira gaafa xiiqii wanni jedhamu sun Hacaaluu Hundeessaa qofarratti dhaabbata. Dhiira gaafa xiiqii jechaa turree miti, dhiirri gaafa xiiqii Hacaaluu Hundeessaa qofa. Osoo aartistoonni biroo 10 yookiin sanii ol dhumatte haga Hacaaluun nurraa wareegame. Haa ta'u dabre ka dabre amma wanti nu godhuu qabnu yaa ummata Oromoo waan inni irratti du'e kana, waan inni du'eef tana, waan inni irratti lubbuu ofii wareege tana galmaan ga'uuf wanti nu godhuu qabnu howwituu tanaan howwituu tanaan sagalee keenya bakka jirru biyya jirru keessatti, ka biyya keessa ta'e ka biyya alaa ta'e dhiibbaa mootummaa biyya jiru kanarratti Jawaar mana hidhaa jire isin martuu ni beeytan. Mana murtii geessinaan manni murtii akka isin beeytan manni murtii Itoophiyaa yookaan torbaanitti yookaan ji'atti yookaan ji'a 2-3tti namaa qaba. Guyyaa qaxarootu namarraa fageessa. Osoo dubbiin tun oolteen bulin osoo dubbiin tun hin qorrin ummata bakka jirtanii imbaasii Itoophiyaa jalatti galaati haga inni furmaata argatu, haga inni mana hidhaatii bahu dhiibbaa mootummaa kanarratti godha. Wanti nurraa eegamu kana qofa yaa ummata sagalee keenya dhaamsani, ija teenya dhaamsan, gurra keenya dhaamsan. Galanni Jawaar immoo waan akkana ummanni inni ummata Oromoo abdadhe Rabbii fi ummata Oromoo abdadhe jedhee osoo inni nutti iyyu, osoo inni nutti boohu guyyaa kanaa mana hidhaa keessa buluun isaatu wallahi cubbuu guddaadha. Galanni Jawaar jarana akkanatti hisaabamee hin kafalmu. Galanni Jawaar akkatti dubbatamee hin dhumatu. Jireenya ofii gaarii jiraachuu, jireenya dhuunfaa jiraachuu hin danda'a namni kun. Mallaqaanii miti beekumsa ofiitiin biyya fedhe keessatti ramadamee aangoo fedhame, aangoo inni fedhe kennamee fi jiraachuu danda'a. Garuu inni san hin feene miidhaa ummata Oromoo odoo argu, cunqursaa ummata Oromoo odoo argu jireenya dhuunfaan jiraadhu jedhee keessaa bahee ummata Oromootiif dararamaa hidhamaa jira. Kana waan taateef osoo ooltaniin bulin, osoo dubbiin tun hin qabbanaa'in namtichi kun hin beeytan diina jennaan diina guddaadha. Wallahi rabbumti diina nurra haa buusu. Garuu ummanni Oromoo rafee buluun qabu tanarratti. Akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Jarman kunniin hundi keessanuu bakka jirtanii wal kakaasa imbaasii duratti gala haga furmaata argamee mootummaan kun waan godhe Jawaar hin hidhaa baasu. Yoo kanan ta'in qabsoon ummata Oromoo gabrummaan nu iyyinuufillee dararaan nu iyyinuufillee ajjechan ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti dhumaa jiranillee ganaa nutti dabalaa deema yoo Jawaar mana hidhaa kanatti kahafu taate. Namtichi kun ajjeesu nu hin mala jaran. Namni Hacaaluu Hundeessaa wayyaaneen sodaataa bira gorte lubbuu isaa xiyyitii itti qabee keessaa baase Jawaar waa godhuun dadhabu. Ummanni kun ima waca malee, ima iyya malee waa takkaan fidu beekee nu tuffatee nurra deeme waan mootummaan tokko ilma Oromoo kanarratti hin dalagin nurratti dalagaa jira. Kanaaf hundi keessanuu osoo ooltaniin bulin, osoo marimmaan tokkolleen barbaachisu sa'a kana. Marimmaan tokko wanti mari'annu takkallee hin jiru. Qabsoon nu amma booda goonu qabsoo dhiibbaa mootummaa kanarratti godhuu malee
qabsoon kana booda mariin kana booda hafee jira. Wallaahi billaahi hin mari'anna bulleen laalla yoo ka jettan taate gabrummaa kana caalutti seentan. Mariin takkallee nun barbaachisu qabsoo achi. Qabsoo achi marimmaan amma achi dhaaba kanaan mari'annaa ebalu nu haa beeksisu ebalu yaada nu haa kennu yoo ka jettanii ka mari'attan taate. Isintu akka Jawaar mana hidhaa keessaan baane godhaa jira Oromoo. Kana waan taateef hundi keessanuu osoo ooltaniin bulin ka biyya Arabaa ta'e, ka Afrikaa ta'e, ka Eeshiyaa, Awurooppaa keessaa ta'e hundi keessanuu bakka jirtanii imbaasii irratti dhiibbaa gochuu qabdan. Yoo dubbiin tun dubbii amma oo'ituu tanaan Jawaariin mootummaa bineensa kana harkaan fuudhin akka Jawaarillee lubbuu isaa yookiin jireenyi isaa dhabuu beeka. Osoo oo'ituu tanaan harkaan fuudhin. Maaltu beeka akka inni godhuuf badii takka malee iyyuu mana hidhaatitti darbe waan inni godhuuf deemu eenyu beeka. Isin martuu quba qabdan akka inni yakkan taanee fi jechan taaneef shiran taane irratti xaxe man isaa dhaqee waan hin taane walitti guuree badii kana qabda yakka kana qabda jedheeni mana murtii geesse. Osoo inni yakka takka hin dalagin ati nama yakkamaadha ati nama ajjeese jedheeni dararaa jiru. Mana hidhaatti darbaa jiru mana murtii geessu. Namtichi akkanaa kanattu amma achi Jawaarii hilaa Jawaarii kana ammoo nagaan gabbaasaa jettanii yaaddaniisi. Yoo abdii akkasii qabaattan taate isintu Jawaariin lubbuu isaatii fi jireenya isaa balleessa uummata Oromoo. Yoo gizee oo'ituu tanaan yoo yeroo oo'ituu tanaan bakka jirtanii falmitanii mootummaa addunyaatitti sagalee isaan dhageessisin jireenya isaan dhageessisin osoo inni uummata Oromoo abdadha jedhe odoo an uummata Oromootiif sagal gubadhe sagal awwaalamu osoo inni jedhee iyyu. Yoo isin uummata addunyaa mootummaa addunyaatitti hin beeksisniif isintu lubbuu isaa balleessa. Kanaaf bakka jirtanii birmadhaa Jawaariin harka bineensaa kanaan nu baasa. Imbaasii Itoophiyaa bakka jirtanii biraan galina haga furmaanni Jawaar argamu. Bakka jirtanii wal kakaasa. Gabrummaan amma achi Abiyyi duuda gabrummaa Abiyyi ittiin baadhan nun qabnu amma achi nu gahe. Erga Acaaluun dabre gabrummaan amma achi duuda Abiyyi gabrummaan Abiyyi nurratti fe'ee duuda keenyatti baachisuuf deemu takkallee nu harka hin jirtu amma achi duuda isa gabrummaa isaa ittiin baannullee hin qabnu. Madoofne gubanne waan goonu wallaalle bakka jirruuf akkatti jiraannu wallaalle jireenyu nu harkaa bade. Humna qabaanne achi baanee waa godhuu hin dandeenyu yoo sagalee tanaan iyyinee yaada wal jijjiirree garamitti akka deemnuu fi maal akka goonu walitti himne malee waa takka waan godhuu hin dandeenyeef bakka jirtanii ka'a wal kakaasa isiniin jedha. Dhaamsa kiyya kanallee sheer walii godha. Uummata Oromoo wal tuffachuu fi akka hin taanetti gara hin taanetti wallaalu osoo hin tahin yaada walirraa hubatanii yaada walii galanii qabsoo ta'een akka galma geettu godhuun nurraa eegama. Kana waan taateef bakka jirtanii amaanaa keessa jiraadha. Bakka jirtanii iyyaa sagalee teessan dhageessisa. Mootummaa addunyaatitti birmadhaa isiniin jedha. Mootummaa addunyaatitti iyyuu qabdanii imbaasii Itoophiyaa bakka jiru hundaattu akka furmaan argamu irriba maaltu isin qaba? Nyaata maaltu nyaatanii gad isinii tara uummata Oromoo? Kan nyaattanuu isin keessaa raraa jiran. Mana isin keessa jiraattanuu isin irratti gubaa jiran. Jireenya kam jiraatuuf? Ebalu har'a du'eettu bicha dhaga'u maal nu fayyada? Manni ebaluu gubateen bichaan maal nu fayyada? Kanaaf bakka jirtanii falmadhaa iyyaa sagalee teessan addunyaatti dhageessisa. Kanuma isiniin jedha galatooma.